Qananii addunyaa kana ajjeese Andu'aalam Gosaa mataa isaati. That's it. Hey guys, akkam jirtu nagaa keessanii Abdiin jedhama. Baay'een keessan Abdii Hacaaluu maqaa jedhuun na beektu wallee Kilimanjaaroo jedhu as dura hojjedhee ture. Awaardii garaagaraaf kaandideetii ta'ee. Zooroo zooroo artistiidhuma or weellisaadhuma jechuu barbaanne. So maalidha wanni har'a ani isinitti himuu barbaade yookaan irraa haasa'uu barbaade I'm not a TikTok guy, I'm not propaganda guy, dhimma ajandaa garaagaraa baasee miidiyaa irra dhufee namni jedhu miti. Ammas waan akkasii hojjechuuf otoo hin taane har'a waan tokko irratti haasa'uu barbaadee dhufe. Yeroo baay'ee dhimma kanarratti hin haasa'u waan tokko irratti hin jedhu jedhee kophaa koo mana keessatti waan emotional gochaa ture yeroo baay'ee deddeebisee yaadee sababa personaalii Andu'aalamiinis hiriyoota isaaniitiinis namoota baay'een sababa personaalii wal beekuu fi amma tokko waan beekuu fi lemmi haqi ishee erga manni murtii suspect godhee isa fuudhee deeme haqi ishee mana murtiitiin hin ba'amoo hin ba'u waan jedhu ilaalla jennee mataa taa'aa ture agammaa was baay'ee shook na godhee ture. Dhingada dhimma Hacaaluu Awaardii irratti wanna ta'e irraa kaasee wanni kun more sensitive ta'ee kan gad ba'e. Maaltu ta'e jennaani Hacaaluu Awaardii irratti wanna baay'ee it's so shameful baay'ee wanna na aarse keessaa tokko Awaardii kanarratti nama gender based violenceedhaan nama haadha manasaa murder godhe jedhameetiin suspect godhamee shakkamee mana murtiitti dhiyaatee ture tokko fuudhanii Awaardii Hacaaluu Hundeessaa nama maatii isaa kabaju nama haadha manaasaa jaalallee isaa ijoollummaa fuudhee respectfully nama waliin jiraate nama akka weellisaa kamiyyuu randomly laayifii isaa duubaanii backgroundii biraa qabu asitti profaayilii miidiyaa irratti qofa sirbaan bichaa kabarii isaa dhiyeessan osoo hin taane nama jaalala nama maatii isaa jaallatu nama haadha abbaa isaa dhaabe nama niitii isaa jaallatu nama ummata haqa dhabeef haqa falmee nama ummata haqa dhabeef dhugaa falmee nama lubbuu isaa of wareege nama dhugaa jiraatee dhugaadhaaf bichaa jiraatee wanna sacrifice haqni fuudhee si fidu haqa dubbachuun si fidu hunda nama fudhatee jiraatee darbee. So erganni darbeeti maatii isaa ta'ee hiriyoota isaa ta'ee warri Hacaaluu Awaardii leegaasii isaatti fufsisna jedhanii warri Hacaaluu Awaardii dhaaban. Leegaasiin Hacaaluu kan itti fufuu danda'u. Aayidentiitii Hacaaluun keessa darbe sanadha. Leegaasii isaa Awaardii isaa sanarratti badhaafamuu kan qabu nama maatii isaa kabaju, haadha manaa isaa kabaju, uummata isaa kabaju, nama haqaaf falmu, nama uummata isaa falmu, nama background profaayilii akkasii qabudha kan sila akka kootti Hacaaluu Awaardiin sila kaandideeshinii kan argatu qabu jedhee yaadu malee Hacaaluun otoo azmaarii weellisaa sirbaa wallee tokko qindeessee maalii jaalalaa maal walitti qindeessee ka'ee feemiidhaaf yookaan ganzabaaf yookaan beekamtiidhaaf nama muuziqaa sirbee jiraattu otoo ta'eeti sirbituu jajjabduu yookaan weellisaa jabaa tokko kan bara kanaa waliin guurtee kan walitti dorgomsiistee kaatee badhaasta. It wasn't about that. Hacaaluu Awaardiin akkas ta'u turre hin turre. It's not supposed to be like that. So mucaan kun otoo haadha manaasaa murder godhe jedhame gender based violenceedhaan mana murtiitti biyya sana keessa haqa hin jiru beektu. Dubartoonni meeqa biyya sana keessatti kan bishaan danfaa ittiin qalamanii kan bishaan danfaa itti jifamanii abbootiin manaa isaanii namni isaan akkas godhe torbaan lama sadii booda firii ta'ee bahee jiraataa jira paablikaali jireenya isaanii jiraataa jiranii haqi biyya sana bahee hin beeku never. So otoo gurbaan kun mana murtiitti akkasitti maqaafillee haa ta'u mana murtiitti dhiyaatee dhimmi isaa akka suspectiitti intanii godhamee laalamaa otoo jiruuti Awaardii Hacaaluu irratti wiinoo muuziqaan inni baase bara kana an akka nama muuziqaa hojjetu tokkotti bara kana albama isaas ta'e muuziqaaleen isaa kaandideeshinii haa Itoophiyaa akka ta'e wiinoo garuu rispektii leegaasii Hacaaluu fi aayidentitii Hacaaluu Awaardiitiif jecha kaandideet gochuun turre hammanni qulqullaa'utti. Haga haqi isaa bahee Andu'aalam it's haqa yookaan immoo ifa hamma ba'utti yookaan akka inni firii ta'ee or wanna firiin tokko murteen tokko hamma ba'utti isa kaandideet gochuun irra hin turre. So erga kaandideet godhan immoo
Awardii bara kana best music bara kana maalii bara kanaan wanna isaan nominate godhan hundaan akka the most influential clean akka namantanii tokkootti badhaasa 4-5 itti guuranii hunda caalaa immoo kan na aarse gurbaa manaajera isaa ofiin jedhu sana Lalisaa Idris. You know guys what he do? He's the one in the background. Awardii maaliis muuziqaa maaliis. Karaa siyaasaanitiin immoo biltsiginnaa fi dargaggeessa qeerroo fi miidiyaa duubaan behind the bars warri coveragii kana biltsiginnaa fi maalii kana walitti fiduuf uummata kana walitti fidu ajandaa dargaggeessi biyya sana qeerroon biyya sana kaasu Oromoon kaasu tokko diffeem godhuuf ajandaa sana balleessuuf warra hojjetan. I think he's like secretary intaniitiin fakkaata tiimii numaan ofiin jedhu sana. So gurbaan kun isan hojjeta. Wanni na aarse guddaan tokko yoo jiraate isa inni achi bahee albamni cimaan bara kanaa awaardiin bara kanaa Andu'aalam argatee hundinuu akka inni ergaanuu kaahetti it belongs to her. Isheedhaaf malaa ta'uu danda'a. Yeah. Maybe successii isaa hundumaayyuu kan duuba kan jirtu ishee ta'uu danda'a. Gina sirratti it's not about that. Asitti akka ummanni Oromoo ummanni biyya kanaa wanna takka akka hin beekne doofaa tokko ofii qofaa akka waan beektaniif sababa kaameeraa fuuldura keessanii haasa'uu dandeettanii fi ajandaa uumuu dandeettan or feemis ummanni isinii kennan waan feete sababa godhuu dandeettaniif jecha waan tokko akka hin beekneetti nu fudhattanii isheedhaaf we are so emotional kana goone isheetu badhaasni kun kan isheef maluu minaamin yoo jettu I feel so ashamed bro. Shame guddaatu nama qaba achirratti wanna inni godhe sana. That's like fakkeessuuf maal jedha Hacaaluun fakkeessituutu bakka qaba biyya kanatti jedha. Fakkeessituun samaa kanatti waan namni hin jirre tokko waan nama utuma ati beektu boqossitu tokko waan hin jirre fakkeessituu bakka asirratti yoo acted bro hin fakkeessite achirratti. You see baay'ee nama aarsa achirra akka jedhamu ture I think sirba sanarratti illee kaandideetii nu gootanii wiin goonuusi haqi ishee akka ba'uu barbaannaa jettee address godhuu sirra ture if you are professional like nama intini irra hojjetu taate. Thank you warra miidiyaatti deebisee ajandaa isii deebisee dhimma ishee kana haqa ishee akka ba'uuf deebisee ajandaa godhee miidiyaa irratti warra jedheef thank you hundi keessan galatooma. Ammallee wanna suni itti fufuu qaba. Kan biraa immoo biyya sana keessatti duubaan behind the bars warri taa'anii ajandaa torbaanitiin wanna dargaggeessi yookaan biyya sana keessatti hawaasi kaasu tokko fuudhanii ajandaa sana divert warri godhan warra Hacaaluu Awwaardiin guyyaa jalqabaa irraa kaasee maatii fi kiyya haadha manaa Hacaaluu gidduutti differensii garaagaraa uumuuf maqaa Hacaaluutiin intanii sanatti seenanii faawundeeshinii sanatti seenanii ammas ganzaba hojjechuuf like waan garaagaraa gochuuf warri yaalaa turan ammas mootummaan organize godheet duubaan taa'anii torban waan isin ajandaa kaastan divert gochaa wanna biraa warri isinif faarsan warri tiktokii fi feesbuukii irratti akka dargaggeessaatti akka qeerrootti as dura ummati feemii kennee fi beekamtii kennee fi warri duubaan hojjetu we know you guys isin beekamman jarri kuni Awwaardii Hacaaluu duubaanis wantoota eventiiwwan biyya sana keessatti ta'u hunduma duuba isaanii jiru. You see? Straight forward isin hima. One of them team numaan warra ofiin jedhu sana. Nuyidha kan influence godhu, nuyi kan divert godhu, nuyidha kan lead godhu jedhee warra aman warra bilchiginnaan duubaan walitti qindeessitee straight akka dur baratameetti dabballee isaanii ta'anii miseensa isaanii ta'anii ajandaa oofuullee baatan digital way asiin Hacaaluu faarsaa ganamaa galgala sirba Hacaaluutiin tiktokii hojjechaa asiin intini gochaa asiin immoo duubaan ajandaa kana warri hojjettan. Remember guys, abbaan Hacaaluu Hundeessaa obbo Hundeessaan Oromoo hadaraa haqa mucaa kiyyaa. Right? Kana dhaamatan. Okay. Abbaan Qananii Addunyaa erga ishee mucattiin kun duutee booda maal jedhan? Oromoo hadaraa haqa mucattii kiyyaa. An nama hin qabu haqa mucattii kiyyaa hadaraa. Kana dhaaban which is the same.